Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya bakka adda addaa teessanii qophii keenya kan raadiyoo fi intarneetaan hordoftan qophiin kun qophii fulbaana 14 bara 2016ti. Qophii har'aa keessatti tibbanaa fi mala jireenyaa qabanneerraa tibbanaan duula lagannaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u malli jireenyaa immoo waa'ee lolaa fi maalummaa lolaa irratti ibsa nuuf kenna. Hundumaafuu qophiin keenya martuu qindaa'eera dursee kan dhiyaatu oduudha gara sittin sin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa. Dhiyeenya kana Riyoo maaraatoonii irratti injifachuudhaan mormii Oromoo agarsiisee kan turee fi yeroo ammaa kana immoo Yuunaayitid Steet galee kan jiru atileet Fayyisaa Leellisaa miidiyoota addunyaatiif ibsa kennutti jira. Dhiittaa mirga dhala namaa hamaa Oromoo fi uummattoota biroo irratti raawwachaa jiru saaxilee jira. Mormiin an agarsiisuun mormii uummanni Oromoo ji'oottan 10 agarsiisaa ture. Uummanni Oromoo mormiin isaanii ji'a sadaasaa jalqabe. Yeroo sanatti mootummaan Itoophiyaa qotee bultoota Oromoo lafa isaaniirraa kaasee investorootaaf kennaa ture. Mormii kana deebii mootummaan Itoophiyaa kennaa ture namoota 1000 walitti lakkaa'aman ajjeesuu fi namoota 10,000 hedduu hidhuu ta'eera. Fayyisaa fi seneetaroonni Yuunaayitid Steetis wayituma kana harka isaanii ol qabanii qaxxaamursuudhaan mallattoo mormii Oromoo agarsiisaniiru. Sana booda waltajjii addaa hoteela Phoenix jedhamutti Washington DC keessatti qophaa'e irratti atileetichi waa'ee miidhaa barattootaa fi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru gaazexeessitoota sadarkaa addunyaatti argamaniif ibsee jira. Haalli Itoophiyaa keessa jiru hammaachaa dhufeera. Namoonni 1000 walitti lakkaa'aman mormiin an agarsiisutti ajjeefamaniiru. Ajjechaa humni waraana Itoophiyaa uummata Oromoo fi ilmaan Itoophiyaa mara irraan gahaa jiru addunyaatti agarsiisuun barbaada. Atileet Fayyisaan itti dabaluunis mootummaa Ameerikaa fi uummata Ameerikaa waan ofii isaaniitiif jaalatan naannoo biraattis akka ta'u ga'ee isaanii akka ba'an dhaamsa dabarse. Waan ani uummata Ameerikaa gaafadhu Ameerikaan uummata Itoophiyaa rakkachaa jiru gargaaruu qabdi. Uummanni Itoophiyaa bilisummaaf walqixxummaaf nagaa barbaada. Atileet Fayyisaan ibsa inni kenne kanaan miidiyoonni addunyaa ammallee dhimma Oromoo bal'inaan gabaasaa akka jiran hubatameera. Mootummaa wayyaanee hidhaa fi ajjechaa akka haaraatti Oromoo irratti raawwachuu isaa jabeesseetti fufee jira. Duula gabaa lagannaa torban darbe Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiruun kan wal qabate yeroo ammaa kan namoota hedduu hidhamaa akka jiran hubatameera. Odeessa nu gahaa jirurraa akka hubatamutti namooti yeroo ammaa kana kan hidhaman sababa gabaa lagannaa gaggeessaniif akka ta'e hubatameera. Sochii kanaan kan wal qabate wayyaaneen guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee keessaa Dr. Siyyum Misgaanuu, Dr. Duulaa Bantii, Dr. Alamaayyoo Eebbaa fi abbaa qabeenyaa mana nyaataa Goshuu obbo Goshuu akka hiite hubatameera. Guyyaa har'aallee namoota adda addaa Oromiyaa guutuu keessaa hidhaa akka jirtu hubatameera. Haala kanaan kan wal qabates yeroo ammaa kana diddaan jabaatee akka itti fufuu fi uummata Oromoo immoo diddaa olaanaaf akka of qopheessu dhaamsi darbaa jira. Qabsaa'otuuf qeerroon Oromoo bakka adda addaarraa dhaamsa nuuf erganiin akka hubachiisanitti uummata Oromoo diddaa isa ulfaataaf guddaaf of qopheessuu qaba. Gama kaaniin mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti duula goolii diimaa gaggeessaa akka jiru saaxilame. Odeessi nu ga'ee akka ibsutti gooliin kun iccitiidhaan qophaa'ee humnoota tikaatiin namoota Oromoo jajjaboo irratti kan raawwatamaa jiru. Iccitiin nu ga'e kun akka hubachiisutti yeroo ammaa kanatti Oromoo tiqaroof jajjaboon humnoota tikaatiin dhoksaatti qabamanii ajjeefamaa jiran. Akka odeessi kun ibsutti mootummaa wayyaanee namoota addatti qabee ajjeesu kanaan hardikoor ittiin jedhuudhaan moggaaseera. Warri wayyaaneen hardikoor ittiin jettee dhoksaatti humna tikaatiin ajjeesaa jirtu kunneen namoota ejjannoo jabaa qaban, namoota uummata ijaaruuf dandeettii qaban, namoota uummata biratti dhageettii guddaa qaban, namoota aantummaa uummataa qabanii fi namoota fedhii bilisummaa qaban akkasumas namoota hoogganummaa olaanaadhaaf dandeettii qaban ta'uun hubatameera. Haala kana hubachuun uummati Oromoo bakka jirurraa tarkaanfii of eeggannoo fi golgaa barbaachisu akka fudhatu dhaamsi nu ga'ee hubachiiseera. Gama kaaniin qeerroof jaarmiyaan ittisa uummataa irratti hojjetan marti namoota wayyaaneef odeeffannoo kennan dursanii adda baasuun tarkaanfii of ittisaa akka fudhatan dhaamsi kun dabalee hubachiiseera.
oduu walqabatuun mootummaa wayyaanee duula goolii diimaa Oromoota irratti gaggeessaa jirtu kanaan sabboonaa Oromoo Kifiluu Gannana jedhamu Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Taftii keessatti rasaasaan ajjeeftee jirti. Gochi kun kan raawwate sanbata dheengaddaa yoo ta'u sababni isaa immoo ijoolleen kun gamtaa walgaanii waan sirba warraaqsaa sirbaniifi. Ajjechaa kana kan raawwate nama Marid jedhamu yoo ta'u reeffa isaa immoo aga guyyaa kaleessaatti maatii dhorkatee ture. Haalli magaalaa Taftii keessa jirus hedduu ulfaataa akka ta'ee fi sodaarraa kan ka'es agaaziin hedduu magaalicha to'atee akka jiru beekameera. Gidduu kanas magaalaa Burraayyuu keessatti barataa Abdii Malaakuu kan ajjeesan duuluma kanaan akka ta'e beekameera. Shawaa Lixaa aanaa jalduutti kan dhalate Kabbadaa Fayyisaas duuluma goolii kanaan akka ajjeefame saaxilameera. Oduun amma nu ga'e akka hubachiisutti qeerroon Oromoo godina Yaayyaa Gullallee keessatti argamu immoo tarkaanfii ofirraa ittisaa fudhachuu eegaluusaa addeesseera. Tarkaanfii ofirraa ittisaa kanas kan eegalan hidhaa isaan irratti aggaammatame ofirraa qolachuuf ta'uu hubachiisaniiru. Guyyaa kaleessaa dargaggoonni 40 ol ergamtoota wayyaaneen hidhamuu kan ibsan qeerroon Oromoo godina Yaayyaa Gullallee gumaa bahuudhaafis tarkaanfii ofirraa ittisaa fudhataniiru. Tarkaanfii boonsaa kanaanis waajjira bulchiinsa Yaayyaa Gullallee akka barbadeessan hubachiisaniiru. Roorroo daangaa dhabe kan ofirraa dhaabuufis tarkaanfii wal fakkaataa caasaa wayyaaneef ergamtoota wayyaanee irratti akka fudhatu qeerroo Yaayyaa Gullallee dabalee hubachiiseera. Oduun saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannuu tura. Qophii tibbanaa. Akka lakkoofsa Gi'iziitti gaafa Phaagumee 1 hanga Fulbaana 2 Oromiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan hin turre. Sababiin isaa immoo tobbannaa qabeenya ofii gurgurtaatiin yookaan immoo gabaa lagachuudhaan diina afaan qawweetiin na bitaa jiruun gaggabsaa ka jedhudha. Kallattii arfan Oromiyaatiin wanti kun hojiirra ooleera torbee tokkoof. Bakkoota hedduudha kan milkaa'ee jedhame. Kanarratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenyaa qophiin tibbanaa keenyaa irraa. Bu'aa maal fidee ka jedhu laaluuf deemna jechuudha. Keessummoota qabna bakka adda addaati. Tobbannaan gurgurtaa kun bakka itti milkaa'eera jedhamu godina Arsii dhihaa, Bahaa fi dhiyaa Harargee, Hamboo fi Wallisootti bilbiluu deddeebifne yaalee nuu seenuu dideen milkoofne. Garuu naannoo lama qabanneera. Tokko Finfinnee, inni tokko immoo dhiharraan Naqamteera. Tobbannaan qabeenya gurguruu kun kan inni akkaan milkaa'uu danda'eef immoo hojii boonsaa qeerroon hojjeteenidha. Uummata magaalaa fi baadiyyaa karaa danda'e maraan waan qaqqabsiiseef warra seera Oromoo cabsan kanarratti immoo tarkaanfii waanta fudhateef. Kana malees keessummaan keenyarraa jiraata magaalaa Naqamtee tokko yeroo agaazii fi dabballoonni gandara deemanii banaa jedhanii doorsisan qeerroon immoo duubarra deemee akkam banne akeekkachiisaa ture jedhanii nutti himu. Meecaqasaa wanta ta'e Naqamteetti. Yeroo jarri dura deemanii bansiisuudhaaf yaalii godhanii qeerroon immoo duubaan deebisuu kan warra banuudhaaf yaalan dirqama warra banan iyyuu wajjin jiraatu waan ta'eef isinii wayyaa harka keenya jechuun warri sun hin deemne jedhanii ijoolleen warra dhibeen irratti doorsisuudhaani warra tarkaanfii kana fidanii immoo humna deeman immoo tarkaanfii amma gubachuutu illee amma tarkaanfii kan biraa irratti adeemsifameera. Akkamitti dhaga'ee hafe baadiyyaanis bahaan turree jedhani badaa inni dhufeyyuu deebi'ee galeedhan. Inni immoo jechuudha beeksisatu maxxanfameetu ture. Galma magaalaa irratti barreeffame yeroo hojjetu kanatti afaan immoo yeroo isaan nama tokkotti himamu isaanii waliin gabaatee kun hojii waan badaa rakkisaa ture. Harki caalaan Naqamtee uummanni isaa amanee fudhatee dhumaaf jechuudha. Amanamee fudhatamee ture immoo waan hojiidha amanamee fudhatameera. Hammeenyi mootummaa tarkaanfii inni fudhatu hagam ture lubbuu namaallee baaseera gaafa jara bultiirraa jalqabee. Turriidha wanti kun akkaafuuf doorsisaa cimaatu ture jechuudha beektaa utuu waan kanatti hin galiini garuu hojii hojii boonsaa qeerroon hojjetan wanti kun akka inni galma godhameera malee akka karaa isaaniiti turriidha gaafa galgala isaa jechuudha wanti kun hin jalqabiini warra abbaa qabeenyaa kanarra deemanii bantan malee waan jedhamu kana fudhatanii nan tarkaanfii hamaa fi irratti fudhannadanii doorsisaa turan. Suuraa irratti magaalaa Naqamtee keessa wanti karaarra deemu mul'atu wanti sabaa himaarrattis babbayeeru tokko sareen illee karaarra hin jirtu namootuma waraana mootummaa kan ta'e malee jedhu konkolaattonni illee warri gaarii illee irrumatti hirmaataniiru jechuudha konkolaachiftoonni illee. Sirriitti hirmaataniiru gaafa jalqabaallee gaariin gara lamman tokko magaalaa keessa turte
tarkaanfiin irratti fudhatamee ture isaanii minibaasii lamaan irratti garuu lakkoofsi gabatee irra jiru mataan keenya barbaannee dhabne taasisan sanatti irraa buqqisaniiru abbaan irraa buqqisanii qabachuudhaaf yeroo waan hin arganneef nuumni jenne ture mallee ofii mataanii faa dhoksaniitu ture irraa buqqisanii dhokfatanii kan biraan tarkaanfii karaa dhuunfaa fudhachuun diinarratti inni fudhatamu sun akkuma itti fufetti jira waan baay'ee nama boonsisu jira magaalaa kana keessa tarkaanfii cimaa fudhatamaa jira amma guyyaa irraas illee jechuudha takaan immoo qoqqobbii dinagdee wantoota akkas akkasii waan waliin immoo gaa gubbaa malakkeeffatamaa jira amma miidhaa. Qoqqobbii gabaa kun mootummaaf qabeenya isaa irratti dinagdee mootummaa irratti miidhaa geessiseera itti ni yaaddu akka Naqamteetti. Sirriitti geessiseera akka magaalaa keenyaatti immoo akkuma guutuu Oromiyaatti iyyuu mootummaa kanarraan dhiibbaa hamma hin jedhamne irra ga'eera maaliif qaraxaa waan akkasii kan jedhamu kun warri suuqiin dumtuu cufaniiru konkolaataan dhaabbateera waan akkasii kan jiru immoo taaksii irraadha kan mootummaan kun galii guddaa argachaa jiru akka maabiyyaatti isa kanarratti gaa qoqqobbiin kun immoo guyyaa hamma kanaaf gaafaafu guyyaa tokkoof gaafaafu iyyuu qaraxaa hammamtu akka hafu isa kana hubachuu hin danda'ama isa guyyaa ja'aallee miti kanaaf darbee immoo koomershaal baankii naannoo keenya jiru kunis baay'ee qoqqobbiin irratti godhameera akka magaalaa kanaatti hojii guddaatu hojjetameera namni birrii ittiin qabachuun hin danda'amu. Mee isa ibsimee hiriira galanii wayita isaan itti duulanii baasan torbee tokko dura mul'ataa ture Naqamtee maaliif kana godhanii beekanii akkas godhanii namoonni Oromoon? Sirriitti beekanidha. Inni koomershaalii qofallee ni kan irratti qoqqobbii fudhatan warreen akka kan wogaagen maal kan jedhaman kana irratti illee qoqqobbii guddaa ta'edha. Namni keenya turrii namni muraasadha gatilee maamila kan isaan qaban isaaniitu. Saantima tokkollee irratti dandeettii hunda isaanii gaafatanii deeman yaadadha yeroo darbe. Namicha tokkotu abbaa qabeenyaa wayiidha ture wogaagen kun kobii saba biraa wajjin galeetu kobii sana achi malee hin kaa'amu jedhanii dirqamaan didanii nuti gaafa kana dhaga'uu dhaqeetu qabsiisoo hunda isaan barbaade waan ta'e biteen kaffaluutu barbaadennaan ofiis isaanii ol ta'anii maamilli warri hojjettoonni achi keessaas hin jennu akkamitti nama kana baatta namichuma sanaa wajjin nuuf hidhasitti buuqibansiisna naannaa hin danda'amu iddoo biraa jira filatii hawaasa irraa qaba jedheetu akkasiin faa namni keenya baay'ee offaree gammachuu jira jechuudha sa'aatii kanatti. Naqamtee qofa moo amma magaalota gara naannoo sanaa jiran amma gara Arjoo faa Arjoo lamaan faa gara Guttin faa kana maal fakkaata sochiin akkasii kun gabaa Sanbataa faa? Gara Arjoo fi gara kunoo akkasuma asuma magaalota naannoo irra jiran akkanaati. Kun iddoo hundumaatti beekamaadha jechuudha. Maaliif qoqqobbiin kun akkuma naannoo Oromiyaatti waan ta'eef isaanis hamma danda'anitti kenne gara kana baay'ee irratti hojjetameera jechuu barbaade. Waraanni qubanni isaa baay'eedha naannoo keessan kana miidhaan ni geessisaa jiru uummatarraa maal fakkaata yoo godheera ta'e? Waraanni gara malee isaanuma jiran jechuudha magaalaa keessa immoo guyyaa irraatti ilaalaa turre. Kaampii naannoo baay'ee magaalaa keessa iddoo tokko duwwaa ta'e hin taane lafa baay'eedha qabu isaanii humna dabalataa bulu erga qeerroonis immoo waan hojii nama boonsaa hojjechaa kan jiran irraan kan ka'e isaa namootarraan faa waan akkasii yeroo darbe bilbila faa namarraa fudhachuutu jalqabameera. Galgala sakatta'uu fakkeessanii faa nama keessaa fuudhaa turan. Keessaa fi alaan yeroo ammaa kan Oromoon dubbatu waanuma tokkodha. Meeshaa hidhachuu. Tola hin duunu diina hidhatee qe'ee fi mana keenyatti nu ajjeesaa jiru ofirraa qolachuu qabnaa kan jedhudha. Jiraataan Naqamtee kun maal jedha laata caqasaan? Akka waliigalaatti dhaamsisan qabu marsaa jalqabaa kana irratti qoqqobbiin dinagdee kun haala kanaan milkaa'uunsaa waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Maaliif wanta duratti qophaa'ame osoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti uummanni Oromoo kana gochuunsaa baay'ee na gammachiiseera. Akkuma kana immoo gara sassaanutti kaayyoo sassaanutti waan hundumaan illee yoo ani akka kootti hidhannoodhaan illee yoo ta'e uummanni Oromoo sadarkaa waliigalaa kanarra erga ga'eefi wanti nama shakkisiisu hin jiru jechuu barbaade garuu qaamni gara gubbaa jiru karaatti filannoo yookiis immoo bakka maaliif mootummaan kun qawweedhaan malee hin bu'u qawweedhaan malee hin irraan deebi'u jechuutu erga nutti dhaadhataa jira wanti danda'ame gargaarsi nuuf godhamuu qabu ariifateetu nuuf godhame malee haala kanaan adeemuudhaan qeerroon dhuguma imaanaa uummata kanaaf gara fuulduraatti deemsuu hin dandeenye sababni isaas baay'ee nutti ulfaateera maaliif adeemuun harka duwwaadhaa diinni hidhatee nutti dhufaa jira kana irrattitu nuuf yaadamee jira uummata Oromoo immoo jabaadhaa injifannoo hin jaluun baranamadha. Injifannoon bara nam jalan bahu lammataan sobamu lammata hin roonfamu jedha uummata Oromootiin maaliif kan isaa kan ta'e bareera waan ta'eef.
Wayita uummanni Gaambeellaa, Sidaamaa, Koonsoo, Oromoo, Ogaadeniyaa, Amaaraa fa'aa ka'anii hiriira bahanii ajjeefaman warri Finfinnee hin baane yookaan immoo mirga isaanii hin falmanne jedhanii komatamu. Garuu immoo wayita foon, daabboo, shukkaarrii fi lambaan dhibu hiriira galanii mul'ataa turan. Oromiyaan qabeenya ishee dhiisuun jiraatota magaalaa Finfinnee fi magaalaa Finfinnee akkasumas mootummaa irratti waan fide qabaa jedha keessummaan keenya kun meerra caqasaa. Kun wanni tilmaamuu danda'u miti. Uummanni keenya gaafuma jalqabee fi qarshiisaa baankii daldala Itoophiyaa keessaa baafachuutti ga'ee guyyaa jalqabaa gaafa kan akka Habashaatti akka biyyattiitti guyyaa lama keessatti gaafa tokkoof gaafa lafaa qofatti qarshii miliyoona 289 daldala baankii Itoophiyaa keessaa ba'eera. Kun daataadhaan isuma jarri dhiyeessa ijoolleen keessa beekanii guyyaa lama booddee garuu daataadhaan dhoksuutti ka'an. Guutuu akka agarmaattitu daataa isaanii agarsiisanii maallaqa jarri qaban baay'ee sagaratti leenaa kan ta'u uummanni Oromoo kan qarshii achi keessaa baafate agarsiisaa jechuudha. Kun gam tokkoon yeroo ta'u gama dinagdeetiin yoo ilaallu kan biraan gabaa guddattii biyyattii keessa jiru gabaan guddaa jedhamu markaatoodha. Markaatoon yeroo kamirrayyuu guyyaa ayyaanaa fi jijjiirama waggaatti bittaaf gurgurtaan achi keessatti gaggeeffamu waan salphaa miti ture. Amma garuu namni hundumtuu suuqaa isaa yookaan dunkaana isaa cufatee yookaan immoo ganama banaa galgalan banuu maaliif konkolaataan seenuu hin jiru, namni bituu hin jiru, namni gurguru hin jiru, hundumtuu akka nama gadda taa'utti taa'aa ture. Darbinee akkuma kanaa hoteelota adda addaa geejjiba konkolaataa yoo ilaalle konkolaatii Oromiyaa qaxxaamuree deemu tokkollee deemaan ture yeroo guyyaa lama sadii booddee garuu naannoo gara Faransaa haga Dirreedawaatti warri jiran deemuu jalqabanii turan. Kanaan ala garuu itti Oromiyaa kan deemu konkolaataan kan geejjibaan hojjennu fakkeenyaaf yoo fudhanne asumatti dinqii Amboo hoolataa amallee deemuu hin dandeenye. Akkanumallee gara sultaalee walqixxeellee kallattii karaa jimmaarree akkuma kana wanni konkolaatonni hojiidhaan ala jechuudha. Kun immoo dinagdee irratti hagam akka dhiibbaa fidu agarsiisna jechuudha. Akkuma kana ammallee hoolaan hin galle, handaaqqoon hin galle, reewwan adda addaa illee dhadhaan hin galle, handaaqqoon tokko hanga qarshii 450 yeroo itti gurgurtaa jira jechuudha. Kun jechuun egaa sabni Oromoo gabaa dhaqichuurraa kan ga'e biyyattiin maakaa ta'e jechuudha duwwaa taatee dhufte jechuudha. Ona jechuu dandeessa. Magaalaarra yoo deemte hundumtuu gaddee deema. Yoo gara baadiyyaa buute hundumtuu gaddee deemaa ture. Baay'ee waan nama gaddisiisuu fi gama siyaasaatiin yoo ilaalle immoo mootummaan biyya kana keessa jiru Oromoo malee socho'uu akka hin dandeenye harki isaa miilli isaa akka takaalan humnaan illee mana namaa tamsameera jedhanii yoo itti maxxansan illee uummanni dhimmaa akka hin godhan guyyaa tokkitti waan inni duukaan isaa yookaan suuqiin isaa yookaan manni nyaataa isaa tamsamee sodaatee namni tokko yoo galabalee hin jiru jechuudha. Kun immoo maal agarsiisaa uummanni Oromoo gamtaadhaan tokko ta'ee gara fuulduraatti keessumatti naannoo Lubbaboo fi Jimmi dabalatee Oromoo wanni jiru hunduma isaa ofirraa dhawwatee gabaa lagatee jennaan biyyi kun maalirra akka isheen kufaatii isheen irra jirtu halluu tokkoon agarsiisaa jechuudha. Oromoo malee biyyi kun biyya ta'uu hin dandeessu akka inni ta'u guutummaa guutuutti kan agarsiisudha. Warra biyya keessatti galees meeshaawwan biyya keessa galan illee hin gurguramne jechuudha. Eenyutu biteetu gara biyya isaatti fe'ata. Qarshiin harka hin jiru jechuudha. Meeshaa qabatanii jiru malee qarshiin harka hin jiru. Kan bituu hin jiru eenyutu bituu danda'a. Kanaaf jarrillee waan ittiin karaa adda biraatii illee bitanii gashan hin turre jechuudha. Kanaaf wanni hundumtuu qaalii ture. Wanni hundumtuu rakkisaa ture. Meeshaa gabaadhaaf jedhanii jarri baay'inaan gashiisaniiru. Meeshaan sun eeggan gurguramne maal fe'anii gara biyya biraattis geessuu danda'u. Wanni qaqqaban tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Gara biraatii yoo ilaalle amsee ajaa'ibu keessa namoota kaabinootaa fi warra abbaa aangotaatii fi mootummaan xaafii jiraafii ture kan si ajaa'ibu keessa ayyaanaan jedhee jechuudha. Sukkaara, wanna akka zayitii, wanna akka daakuu warra kana dhiiraa fi durri yeroo ayyaanni ga'u sangaallee namni qarcaan kalataa waa tokko walitti buusanii namoonni waa godhu. Kun illee namni illee walitti buuse waa kalatu illee turre kan si ajaa'ibu. Finfinneettidha mootummaan daakuu hiraa ture miseensota isaaf dabbalootaaf. Sirriitti xaafii, sukkaara, zayitii qondaaltota warra mootummaatiif qofa warra olaanaaf warra giddu galeessa jedhaman jiru. Sadarkaa kaanii yeroo warra jiranii jechuudha. Amma sagantaaf Finfinnee keessatti yoo fudhanne kutaa magaalaa fi isaa ol warra jiraniif.
Oromiyaa baay'ee kan nama ajaa'ibu ture. Ispeeshaalii Shaashamannee yoo fudhanne, Moyyaalee yoo fudhanne, Harar keessa baay'ee isaa yoo fudhanne, Bitaanan Gahaa keessa, Wallagga yoo fudhanne, Amboo fa'aa, Gudar, Gincii, Geedoo, naannoon kun hundumtuu wanna ajaa'ibuun dabarse. Guyyaa tokkollee konkolaataan tokko magaalaa keessa sochoone, guyyaa tokko baay'een tokko konkolaataa magaalaa keessa sochoone, guyyaa tokko suuqiin hin banamne. Kan si ajaa'ibu keessaa Wallagga keessatti akka fakkeenyaatti deemu. Nakkanta keessaati warra mooraa keessaati ganna baratanii akka galanii mooraa keessaa baasanii. Namoonni gaafa mooraa keessaa ba'anii dormiidhaa gaafa ba'anii gara biyyaatti kutaa biyyaatti gaafa deemuuf jedhanii konkolaataan hin jiru. Siree lafa qabatan hin jiru. Waan nyaatan hin jiru. Kanaaf uummanni waan godhe namoota kanaa fi bakka isaan jiranitti dargaggoonni warri qeerroon nyaata kana iddoo isaan jijjiiranitti geessaa jiru. Duulli gabaa lagachuu kun amma ka'eera akka Oromoon labsetti. Garuu mootummaan deebisee cufsiisuu jalqabeeraadha. Maaliif warra kanaan dura duula sanarratti hirmaatan adabaa jira jedhameera. Qophii keenyarraa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa. An Dassuu Dulaati. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Lolli maali? Sababni lolli ka'uuf illee maali jenneeti keessa deddeemnee hagawee ilaalla nu wajjin tura. Lolli maali ka jedhuuf waraana fayyadamuun walitti bu'iinsa hawaasa lamaan jidduutti hajaa ofii guuttachuuf waan deemu tokko jechuudha. Waraanni maaliif ta'a? Miitee, balleessitee, caccabsitee, ajjeeftee warra lolaattuun san akka ofii barbaaddutti deebisuuf jechuu harka micciirtee, loltee, fixxee, ajjeeftee, meeshaa isaanii barbadeessiteeti hajaan kan ka'e akka guutamu godhuu jechuudha. Lolli maalirratti ta'amaree lola maaf barbaachise? Lola wanti barbaachiseef tokko qabeenya. Qabeenya kan ka'e yookiin namni fudhata yookiin situu kan namaa barbaada abbaa humna qabu waan maraa deemeeti namarraa fudhatee dhaaleet ka ofii godhatee jiraataa jechuudha abbaan argu. Achirraa warri irraa fudhatanillee cadhisee ilaalee hin danda'u yeroo garii bayeeti yoo kadhumatullee lolataa jechuudha akkuma Oromoon lolataa kana jechuudha. Kun ammoo waan amma tarii biyya sirraa fudhatanii guutuutti jechuudha. Akkuma Oromoo irra dhufanii ta'aniiti nuti bulchaa jedhanii irra jiran kana jechuudha. Kabiraa wanti lola uumu waan amma nuturra isinirra wayyaa qabaa waan amma saba jechuudha. Sabni adda addaa saba kaan tuffachoorraa saba kaan itti lola baneeti fixuu ajjeesuu lafarraa dhabamsiisuu afaa isaa aadaa isaa maali isaa dhabamsiisuutti qaba jechuudha.
kun ammoo addunyaa kanarratti wanti lola uumu tokko amantiin kiyyatu qajeelaa kiyyatu waaqarraa dhufe jedhaniiti kanarraa dhufa kun ammoo ilaalcha jechuu yookaan ammoo ideoloojii jedhama ideoloojiin kun ka sooshaalizimii ta'uu danda'a ka giloobalaayzeeshinii ta'uu danda'a kan amma Itoophiyaa fi Oromiyaa ta'uu danda'a waan adda addaa ta'uu danda'a kun amma ilaalcha irraa lola dhufu jechuu wanti biraa wanti lola uumu amala namaati. Amalli namaa kun silaa waan isin ibsuun qabu qe'ee keessattuu argitan jechuun kun wanti lola uumu balance of power yookiin ammoo hunniti jiru hawaasuma tokko keessattuu biyya aduunyaatti hawaasuma tokko keessattuu yoo hunniti namaa kun hireen qixa argamne aangoon tuni kaan walirra daddarbitee nama hedduu kan geenne taate hunniin illee waan rakkoo lola uumu keessaa tokko kun ammoo waan akka meeshaa teeknooloojii kanneen fiduu. Waan akka nukleerii qabaachuun maali qabaachuun kun illee waan lola uumu keessa tokko Oromoo maaf lolaalare moo Oromoon lolaalani akka kiyyatti Oromoo miti ka lolaaru Oromootti lola bananiiran jechuudha. Lolli Oromoo baname waggaa 100 deemeera waggaa lolli isa deemaaru kun itti jabaataa qeesaarraa buqqisaa fixaa isaaf ajjeesaa saamaa deemuun kun inni kun ammoo deebi'eeti miidiyaa keessatti ummanni Oromoo arguun kun ummanni Oromoo waan amma self defense ofirraa qabu ofirraa dhooguu irra jiraa jechuudha. Ofirraa dhooguu kanallee ammatti lola badhaa qaama kammisaan meeshaan nama ajjeesanii kanaan bahee waan akkasii godhaan jiru hagammaa harka ol qabeeti waan kana dhaabaa nagaa uumaa jedhee gaafataara. Jarri ammoo intuffataara waan kana. Tuffateetuma daa'imman ajjeesuu, haabbotii ajjeesuu, kaan ibiddaan gubuu uma barbaadan godhaaran jechuudha. Gaafa oofanii wanti kun qacceen bahee Oromoon illee akkuma isaanii itti dhukaasuu jalqabe yeroo sanitti rakkoo guddaatu dhalataa jechuudha. Rakkoon guddaan ka dhalatu Oromoo irratti miti ka dhalatu. Isaanirra dhalataa jechuudha. Isaaniif warra isaan jala deemu irratti rakkoo guddaa dhalata jechuudha. Kanaaf namni qalbii qabutu jiraate Yoohaan isaan keessaa malawii dhaya. Mala uduudhaani isaaniif gaari. Lolli eenyuufillee gaarii miti. Lolli waan gaarii wayituu hin fidu. Garuu nagaya fiduuf lola seenuun dirqama ta'a yeroo garii akkuma Oromoo kana jechuudha. Nagaa kadhataara Oromoon cadhiseeti didanii gara lolaa dhiibaaranii gaafa irra dhayeeti nagaya fiduuf jecha lolaa bahe gaafsani rakkoo guddatu itti dhalachuuf deemaa jechuudha. Sodatin malee sodatin naniisi sodatin nuuf dirmadhaa jedha sodatin lammiin bakka jirra sodatin waamicha sabummaa sodatin tokkummaan hakkaanoo. Meema jechoota addunyaa kanarra waan lolaarraa namoonni jedhanirraa isin dhageessisaa namni Albert jedhamu. Addunyaa tanarratti wanti du'aniif hedduu jiraachuu hin mala. Garuu wanti itti nama ajjeesan tokkollee jiraachuu hin qabu jedha. Mark Twain namni jedhamu yeroo Ameerikaa qoosu waan lola uume akka Ameerikaan ji'oogiraafii barattuufi jedha. George Orwell 1984 wanti inni jedhu lolli nagaa bilisummaan garbummaa wallaalli jabeennaa jedha. Waraanni dhugaa waan isa afotti jiru jibbuu uduu hin taane waan jaalatuuf du'aa jedhan yookaan waa isa duuba hafe jechuudha koozii san jecha. Suun namni jedhamtu ammoo the art of war jetti. Lolli malli lolaa jetti. Yeroo laafaa taate akka nama jabaa tokko of dhiyeessi. Yeroo jabaa taate ammoo akka nama laafaa tokko of dhiyeessi jetti. Namni Haruuk jedhamu ammoo lolli lola mara fixu hin jiru jedha. Lolli ittuma fufaa jechuuf jedha. Lolli martuu namoonni yaadaan rakkoo furachuu dhabuu irraa dhufaa jedha. Lolli eenyu akka qajeelaa ta'e himuu namuma hafe callaa haa himuu jedha. Jechuun warri dhufe silaa waan dubbatu hin qabu jechaaf. Malcolm X akki jedhu yeroo garii qawwee gabbuusuuf qawwee ol kaasuu qabdaa jedha. Maarree Oromoo maaliif lolaara?
maaliin lolaarallee yoo maal godhellee lola kanarra aanuu qabaa wama namni martuu mana manatti itti yaaduu qabu. Maaliif wanti ati lolaattuufillee murteessa, wanti ati loltuunillee murteessa, yeroo ati loltullee murteessa, namni ati waliin loltullee murteessa. Kanaaf namni akka gaarii itti yaadeeti lollini yeroo tokkoon kaatee loltu, hidhattee lolta, leenjitee lolta, yaaddee lolta, warra waliin loltu laaltee bakka isa laaftu dhawuudha hidhaa qaba. Kanaaf namni waan lolaa kana garritti deemaa garuma lolaa jechuuf isiniin jedha. Maaliif nagaa kadhate Oromoon didaniini garuma lolaa waan deemaa namni martuu itti yaaduu qabaa jechuudha.